hayyee keessummaan xiyyaarraa akkumaan isinii himatti gaazilaa isinuu beekuun siin oolle masarat dhaabaati. Masarat eenyu baga nagaan dhufte? Baga nagaan Eddee Naasir. Akkami? Nagaa jira. Nagaa. Hidhaan sii taate akkam furdatti? Almana dhaan jennee bara Istaanbul jedhe. Istaanbul jechuun maal jechuudha? Kana dura egaa Oromoo ta'ee kan hin hidhamin yeroo gabaabaaf isaa ta'u yeroo dheeraa fi kan hidhamin hin jiru jechaadha. Kan hidhamee bahe kanarraa ka'uutiin hajii Oromoo hidhamee ture. Hajii Oromoo. Hajjee ture jedhamaa. Hajii sun amma waan yeroo baay'ee ture. Mee waa'ee hidhaa keetii wajjin wal qabsiisee hedduu uummanni adda'aa ture keessaa sooshaal miidiyaa irratti waa'ee mee gara guutuu intarviiyuu keenya seenuu dura haalli hidhaa kee akkam ture? Akkami qabamtee al meeqa hidhamte? Akkam ture? Yeroo jalqabaa gaa waa'ee uffata keelloo uffachuutiin guyyaa jalqabaa guyyaa 3 hidhamee ani hidhamee hin beeku maneedha. Yeroo duraa keetis? Yeroo duraati. Eessa qabamte? Finfinnee ture mana murtii dhaddacha irratti argamuuf. Keelloo maa uffatte? Beellama obbo Jawaar irra ta'e isaan yeroo sana gaa keelloon suni warri mana murtiitti dhiyaatanii beellama isaan irratti gaafa argaman uffata keelloo uffatanii dhiyaatu jecha. Kanaaf waan jaalannuuf uummata isaa wajjin ta'uuf uffata isaan uffanne jechaadha. Sanarraa ka'uutiin namoonni baay'een uffatanii. Achuma mana murtii fuuldura si qabanii? Achis nu qabanii. Tole, eenyu si keessa? As lidataa maal waajjira poolisii lidataa jedhama. Achuma nu geessanii. Tole. Sana booda guyyaa 3 achitti lafa bullee ture biiroo keessa bullee qorris na dhahee na dhukkube ture. Achi guyyaa 4 moo guyyaa 5 akkuma boqadheen immoo hidhaan kan biraa dhufe. Lama daa'u maal ture? Dhugaan beekuun kalamata ka jalqabaa mana murtiis dhiyaannee manni murtii kana uffachuun yakkamaa isaanii taasisu jennaan. Bilisaan isin gadhiisi. Wabii waamnee. Wabiin baatanii. Kalamata immoo garuu hanga ammaatu sababa hin beeku maaliif akka hidhames hin beeku akkamiin akka mana murtiin dhiyaanne? Hin dhiyaanne sababa namumti ergitee sitti siqeellee kana maal foota kuni gaarii miti jedhee sitti mullee si barbaachisaami aananatti hin himne ture. Eessis keessan kalamata? Hai galaan dhaqe kaa. Maali galaan? Galaan mana hidhaatu jira. Achi nageessanii guyyaa 37 tureen bahee jecha. Mana murtiin dhiyaanne kana? Dhiyaanne mana murtiin jiru. Waan hidhamteef isin hin hamne. Booda bilisaan baate? Iyyannaatu jira kaa seera tokkotu jira seera ati namni seeraan ala yoo qabame mana murtiitti sa'aatii jedhame sanatti yoo si dhiyeessuu baatanii atiin iyyattaa jecha karaa abukaatoo keetiitiin. Kanaaf ani maaliif akkana hidhan hin beeku mana murtiis nan geessine. Kanaaf manni murtii maaliif bilisa akkana baasu jedheen iyyadhe akkasuma bilisaan gadhiisaa jedhamee bilisaan bahee jecha. Mee baga nagaan nu baate garuu uummanni hangana akkasii fedhu nu beekte ture? Dhugaan hin beeku ture. Gaafa ati hidhamte bar sooshaal miidiyaa ilaaluu dadhabne waggaa banne basara tokko uummanni hangana akkasii jaalatu ni beektaa? Dhugaa hin beeku ture. Egaa ani yeroo hojii keessa seentu kasi beeku muraasa ta'uu danda'a. So siyaasni kun immoo Oromoon egaa siyaasni isaa nama isaa baay'ee jalaa miidhee jira, jalaa hidhee jira, jalaa dararee jira waan ta'eef akka ofiitti fudhatee dhukkubsata. Dhukkubsata jecha sanarraa ka'uutiin ani hidhameellee beekamuun barbaadu jedheen ture. Hojjedhee malee hidhamuun namoonni baay'een horii hidhaman hin beekamu beeke. Hin barbaadu hojjedhee hin beekamu barbaada jedheen ture. Dura waan hojjetteef Oromoo si beeke. Silaama eessus beekama. Akkas ture. So natti maa turani akkasitti maali mana murtiin geessinee dhukkubsattee poolisiin akkas godhe dhufanii nutti murtee poolisiin maal si dararre naan jedhu ani anas hin jiru na baasaati bahee waan as keessa jiru ni himaa jechaanii ture. So akkas ture jecha. Kanaafuu nagaan nu baate. Nagaan. Uumaa wanni sirra ga'e hin jirtu. Waan tokko hin jiru. Baga nagaan ijoollee teetii fi mana keetii galte. Galtu. Meegaa amma garaa gaafii keenya kabiraati. Masarata warra isaati. Saamana gaafattan warra Oromiyaati. Maaliif si gaafadha seeta? Yeroo tokko wal mormina masarata wallagga lakki isi warra baaleeti lakki harar qeele lakki. Salaalee. Lakki salaalee lakki intala ambootii jaal. Wanni kun maalirraa dhufuu danda'e? Inuma haga namni bakka ta'eetillee wallaalu tokko maalirraa dhufuu danda'e wanni kun? Namni baay'een yeroo na gaafatan hin jaaladhu. Maaliif garuu yeroo baay'ee warra Amboo warra Salaalee warra Wallaggaa akkas jedhu
Egaa namni bakka itti dhalate qaba akka Oromootti immoo nuti Oromoodha. Ani nama hunda wajjiniin walii galaa bakka hundatti na argu jecha. Harargee bira nan naqaa, Wallagga bira jira, Baalee Arsii jira. Gandummaan qabdi. Hin qabu. Nama waliin oolus waliin jiraadhus akkas. Kanarraa ka'uutii wallaalanii ani garuu Baalee yeroo duraanii Baalee jedhama. Ammallee Arsii lixaa jedhameera. Aanaa daabbaa ganda xiqqoo washa jedhamu tokko keessatti dhaladhe. Achumatti guddadhee. Dhugaa nu amma dhagahu kuyyaa Wallaggattiin si beekamu argamu. Tole Arsii dhalatte. Arsii lixaa daabbaa. Daabbaa dhalatte. Washa jedhamti ganda xiqqoo tokko. Mee adaabbaa fi meechirraa kan akkam ture ijoollummaan kee haalli barumsa keetii? Egaa ni kutaa tokko haga jahaa washattiin baradhe. Mana barumsa washaa sadarkaa tokkoffaa ture ammallee haga kutaa 8 ta'eera. Achi immoo achitti na kadhatan. Heerumu. Gaafa kutaa meeqa baratta? Kutaa jaha gaafan gahu jaarsi naa dhufe jecha. Achi jaarsi naa dhufnaan abbaan koo immoo Finfinnee ture. Abbaan koo wattaadara dargii ture. Sana booda gara warra Ihaadegitti makamee galanii faanaa warra hundeesse keessaa isa tokkodha. Reedu faanaa kan. Teeknishaana ture. Kana dhagee abbaan kiyya bariisaa dhufee na fudhate. Na jalaa butan jedhee. Kutaa torba sittiin baradhe Finfinnee jecha 7 8 9 10 Finfinnee baratte? Sana booda kutaa 11 fi 12 immoo Adaabbaattiin baradhe maatirikiin afaan Oromoo achitti fudhachuu qabda jennaan. So akkas ture jecha. Haga 12 achi fitte? 12 achitti maatirikii fudhadhe. San booda kolleejii Roobeen seene. Kolleejii barsiisota Roobee achirraa afaaniin eebbifame. Barsiistuu taate? Yaa barsiistuun tureen. Eessa barsiifte? Yeroo jalqabaa Fiicheen barsiise mana barumsa dhuunfaa tokko Little Flower jedhama achitti barsiisaan ture. Tole. Egaa ani Finfinnee baay'een jaaladha. Tole. Itti guddatte waan ta'eef. Seenaan isaas egaa seenaa warra keenyaati. Warri keenya dur maal jedhu manni warra akaakayyuu keenyaa bakka Fuluhaa jedhamu sanadha naan jechaa turan. Warra asirraa buqqaasan sana gaafa. Achi Finfinnee baay'een jaaladha. Biyyi Finfinnee malee waan jirus natti hin fakkaatu. Kana dhagaa guddatte ijoollummaa keetii. Akaakayyuun kee akka achirraa buqqe. Kanarraa ka'uutiin egaa mana barumsa dhuunfaa barsiisuu Finfinneetti barsiisuun hin danda'a jedheeni mana barumsa dhuunfaa baay'ee barsiisee jira gara Labuu South West kan jedhamu tokko yeroo jalqabaaf achiin barsiisee achi booda School of Excellence mindaa naa dabalamaa yeroon bahee dorgomee maan darbaa mana barumsa gurguddaa School of Tomorrow Magic Carpet warra jedhaman baay'ee barsiisee jira afaan Ingiliffaa. Waggaa meeqa barsiifte? Gara waggaa 4 barsiisee jira. Amma gammasa barsiistuu masarratti hojii jirra amma. Osoo barsiisummaa keessaan baane mee ati artistootaan hedduu waliin dhihoodha. Mee sirba tokko nu afeere mee sirba eenyu nu afeerte? Sirba baay'een teesti godhanii baay'een dhandhamaa baay'een dhaggeeffadhaa. Sirba fooyyaalle taqa. Sagaleen qabaa bara. Dhugaa rabbi. Iyyaalla goo. Iyyaaleen beeku. Yeroo tokko beektaa dhaamsan qabu kana sirbaanis baafadhuun jedha. Garuu immoo bakka baay'ee tuttuqoonis waanuma tokkoon yoo jabaattee baate wayyaa fi. Ammoo sagalee ni qabdi. Sagalee ajaa'ibaan qaba. Kadijaan faanti sirbitu naan jetti bara yeroo hunda. Dhugaa rabbi. Sirba meeqa eenyu faasistu ture? Takka sagalee yaalte. Sirba hunda afaan Amaaraas nan dhaggeeffadha afaan Oromoos nan dhaggeeffadha. Mee tokko anu amma siin madaala mee tokko na jetta? Mee kam? Mee halluu daawwee yookaan kan ilfina keessa tokko na jibe? Halluu daawwee baay'een jaaladha. Warra keessanii mee na jibe? Walaloo isaa sirriitti hin beeku. Mee qabeetu na jetta kanuma jibe? Obboleessa gaarii si na jibe. Obboleessi gaarii si oolee galaata. Kaadhimaan kee hoo maal qaba maali gurra itti goota. Siin taatu? Sagalee ajaa'ibaa qabda. Reeffu barsiistuu masarratti hojjetu. Amma gaazexeessituu masarratti deemna. Mee gaazexeessummaa fe'atee akkamiin waliin dhufte? Gaafumaan gaafan kutaa 7 Finfinnee dhufe siin jedheen ture. Yeroo sanii faana qophii ijoollee namni hojjetu hin dhabamee
achi abbaan koo immoo barumsaan akkan cimu barbaada ture. Achi Minaale Gabayyoo ka jedhamtu jirti ammas faanaa hojjetamti gaazexeessituudha. Argitee inni dhaaba maaliif intalli kun qophii ijoolleen hojjettu jennaan hojjettu jedhanii murteessanii achi qophii ijoollee hojjechuu jalqabee jecha. Qophii ijoollee osuma barattu. Torbanitti yeroo tokko ka qopheessu nama biraati nuti dubbisuu qofa ture. Nuti dubbisnaa qubeen hin jiru yeroo san. Bara meeqatti jechuudha? 98 naannoo sana jecha. Sana booda hojjedhee uffata nuu bitu ture. Mindaan hin jiru. Daftara nuu bitu, boorsaa nuu bitu, uffata nuu bitu. Beetaleem kan jedhamu mana uffataa daa'immanii. Achirraa nuu bita. Orma faana isin bita? Faanaan nuu bita bajeta isaatiin. Sana booda aga kutaa 9 hojjetaan ture. Sana booda kutaa 10 hin hojjenne 11 fi 12 immoo achitti hin baradhe. Gidduutti dhaabee jechaadha. Fedhiin suni na keessa jira. Sana duras immoo reediyoo abbaan kee reediyoo keessa hojjetaa yeroo jedhamu waan hin dhaga'u baay'ee reediyoo ofitti qabee naggeeffadha ture biyyattis gaazexeenyaa ta'uun barbaada jedhaan ture. So kanarraa ka'uutiin abbaan koo 94 du'ee anis bara saniin fixe barumsaa achi booda afaaniin baradhe afaan kaniin baradhee fi gaazexeenyaa ta'uufiin baradhe gaazexeessituu ta'uuf. Durumaan itti yaadde. Sana booda afaan baradhee faanaatti dorgomee hin darbine yeroo 2-3 dorgomee kufe faanaatti. Faayinaalii yeroo sadaffaa irratti hin darbinetti fakkaata waggaa 2 hojjedhe. Achi booda immoo nan dhiise. Achi dhiiseeni NGO'n argadhe NGO wayii seene NGO'n sun lookaal NGO wayiiti waa'ee barnoota shamarranii barmaatilee miidhaa geessisan irratti hojjeta ture isaa wajjin baay'een hojjedhe. Afaan faranjii isaa achi fixxe gaaf tokko jaartii Ali Birraa jedhamtu kaasee itti dhagee Ingiliffaa akka bishaanii gootu. Amma irraa fadhe beekaa malee akkaaniin barsiisu Ingiliffaa. Ingiliffaa barsiistuu Ingiliffaati. Addis Ababa Yuunivarsiitiis afaanumaan fixe digirii koo fixe. Galgala baradhe jecha. So haala kana fakkaata. Gaazexeessummaa qaxaramtee hojjenne egaa. Waggaa 2 faana irratti hojjedheera qaxaramtee. Qaxaramtee gaazexeessummaa. Sanboota gisee takka FM irratti si dhagaa turre FM Finfinnee irratti. Inni egaa ergan NGO sana dhiiseeni NGO sana dhiiseen NGO Ameerikaan Embaasiitti immoo beeksisi tokko bahee warra Ameerikaanotaa barsiisu ture afaan aadaa fi seenaa Itoophiyaa kana. So warri sunni tola ooltota Ameerikaatii dhufanidha. Seenaan sun egaa tola ooltonni kuni bara John F Kennedy pirezidaantii Ameerikaa turetti jabinni Ameerikaa akkamiin ibsamuu qaba maali wiipanii yookiin meeshaa waraanaa yookiin guddummaan Ameerikaa meeshaa waraanaa yookiin immoo qabeenya ishee qofaan osoo hin taane lammiileen keenya biyyoota rakkisaa ta'an keessatti biyyoota Afrikaa biyyoota baay'ee gad aanaa ta'an keessa dhaqanii akka jagnummaatti tajaajiluu qabu uummata sana. Dhaamsa biraas ta'uu danda'a waan biraas hojjechuu danda'u. Garuu miishiniin isaa kaayyoon isaa fuulduraa kana ture. Sanarraa ka'uutiin Itoophiyaanis bara sana lammiilee isaanii gara Itoophiyaa ergaa turan Ingiliffa akka barsiisaniif. Gidduutti bara Haayila Sillaasee addaan citee bara kana immoo bara Yaadeeg immoo deebi'ee dhufee sana baasanii. Yaadeeg lammadaa moo Yaadeeg tokkoffaa moo lammaffaa? Ammas jira. Akkas yaadeen. Tokkoffaa jira ammas jira lammaffaa irratti. So sana baasaniiti mindaan isaas gaariidha. So wanni isaas cimaa ture innan darbee isas darbee hojjetaan tures. Isa irratti waan baay'eetu na qunname beektaa. Lammiilee kana gaafa barsiistuu Itoophiyaa jechuun ani afaan Oromoo akkan barsiisuuf kan inni qaxarame. Maaliif lammiileen kun Oromiyaa deemu, Amaara deemu, Tigraay deemu, naannoo Kibbaa deemu. So yoo deemanii uummata san keessa qubatu. Uummata san keessa qubatuuf immoo wantoota bu'uuraa ta'an afaanota bu'uuraa aadaa sana keessatti uummata sana keessatti aadaawwan uummanni sun kabajee jiraatu san kabajanii jiraachuu qabu jecha wal fakkaatanii. Kanaaf maal tajaajilu kunuunsa naannoo afaan barsiisuu fayyaa irratti hojjetu kana hojjetu jecha professionii qabaniin biyyuma sana gaafa dhufan asittis tajaajilu.
So ji'a sadi nuti barsiisa otoo uummatatti hin seeniin dur. Bakki ta'an immoo uummatuma keessa dura inni ijoo biraan hojjetaa ture inni ijoo san dhiiseen kan ammoo dorgomee kunis egaa Ameerikaa Embaasii Peace Corps jedhama. Embaasii Ameerikaas qaxara. Haala sanaan barsiisna ture jecha. Kanarraa ka'uutiin yooniin laaluu Itoophiyaan isaan barbaadan Itoophiyaan akka barsiisu barbaadan Itoophiyaan beekuu miti. Itoophiyaan immoo uummata Ameerikaa sanatti barsiisuun uummata kee akka tajaajilaniif barbaadu miti. Fakkeenyaaf Itoophiyaa jechuun sirbi Itoophiyaa akkam yoo jedhame iskistaa. Sigista kanaaf. Uffata aadaa akkam yoo jedhan natti himan barsiisuu qabu. Uffata Habashaa. Sana kan Itoophiyaa jedhanii beekan. Tourism attractioniin yookiin immoo iddoowwan hawwata tourismii kam yoo jedhamu sameen mountain Laalibala Aksum malee waa'ee Soofumar waa'ee Awaash waa'ee Abbaa Jifaar hin barbaadamu jecha. Kanarraan wannichi waan gaarii biyya alaas deemuu dandeessaa. Ameerikaa deemuu dandeessaa. Maallaqa guddaa sii kafalamu. So waan gaarii argattachi. Ani garuu naan taane gaafa dura dhufanii baay'ee ta'anii dhufu jecha iddoo garaagaraa deeman hundinuu dhufanii garuu iddoo qaqqabannee koornara qaqqabannee kan Oromiyaa as kan Amaaraa kan jennee bakka qaqqabannee nyaata keenya agarsiisna uffata keenya agarsiisna. Gaafa duraa gaafa agarsiisnu nyaanni naannoo Amaaraatiif dhufeera. Waxiin lukkuu jira, biddeen jira, daabboon jira, farsoon hin hafne, daadhiin hin hafne. Naannoo Tigraay fi xuhuloon hin hafne, ambaashaan hin hafne, maaliin jira. Naannoo kibbaa kitfoon jira, qooccoon jira, maal jira. Oromiyaa yennaan hin jiru Oromiyaa. What? Maal? Eessan Oromiyaa? Itoophiyaan ati beektu sana qofaa miti. Maali maanuwaalii ittiin barsiisnu irratti maal jedhasiiti yoo isaan itti himnu Oromiyaan qircaata daabboo Itoophiyaati jedha. Oromiyaa is a bread basket of the Ethiopia yookiin akkasuma mire kada sana Oromiyaa keessaa nyaattee jecha Itoophiyaan jennee barsiisna barachuudha jira maanuwaalii sanirra. Eessa maal ishee akkas jenne eessa maal agarsiisna hin jiru bar. Aadaan Itoophiyaa ta'u Oromoon keessa hin jirre. Aadaa jettaa nyaanni hin jiru bar. Eessa caccabsaan eessa maal si deebisan? Hin dhabneedhan hin jiru. Hayyee jedhee tokkoffaa keessumaa waan hin tureef ni dhiise. Yeroo lammaffaas raawundii ji'a sadii yookiin ji'a ja'an dhufan si galee yeroo lammaffaas dhufee yeroo sanas sirbi immoo agarsiifama miti naanna'anii ilaalu uffata keenya uffata uffanneerraa kan qabnus finneerraa nyaanni garuu hin jiru. Soorii ammaaf hin dhiyeessine inneen yerootti aanu ji'a sadii moo ji'a ja'a booda gaafa dhufu gaafadhe akka yeroo darbee akka nu jalaan taane waan kanaa nu dhiyeessaan jedheen jennaan toleen dhiyeessinaa jedhan achi booda immoo wallee gamaaggamuun jira sana booda sanarratti kun hin dhiyaanne Oromiyaan akkas jennee Oromiyaaf garuu wanti dhiyaatee hin jiru jennee itti himnee turre. Sana booda yerootti aanu gaafa dhufanii nuti ani nan hojjedhaa maallaqa yookiin waa bibbitaa fidaa jedhee itti himeen ture. Hin binne suuparmaarkeetii cuukkoon jira naamna jedhanii toleenne gaafa fidanii sahaanii xiqqoo tokko jirti isarratti caccabsaa daakuu adiitiin daakuu adii daqiiqaa jedhama achirratti hojjetame sana fidanii Oromiyaa ammas akkasumatti jira naannolee kan biraaf dinqisaa kan jedhamu tokko jira kana dhiyeessina kanatti agarsiisna ammas jennee achi kanammaan agarsiisnu yoo nuti yoo dhadhamnu dhandhamni isaas namatti hin tolu hin dhandhamu jarri yoo naanna'anii ilaalanii wanni akkasii jira jalaan dhosse beekta kanan agarsiisnu jedhe Oromiyaan kanaan bakka hin buutu kaa sana booda aadaan keenya dhugaan dhufne poointi nyaanni aadaa keenya kanaa miti poointi qabatanii tokko isarratti qabatanii isaan na himatanii akkas gooteedhanii eessan dhiyaanne jedhee ammas yeroo biraa gaafuma isaan barsiisnu daqiiqaa shan yeroo ayyaana ta'u mana flash kaardii qopheessitee akka daa'ima xixiqqoo jiraannu akkasitti barsiista. Ji'a sadii keessatti baratu baay'ee afaan Oromoo, afaan biraas, afaan Tigrees, afaan Amaaraas. Naasaan sanboota? Naasawee.
Akka malee haasa'u mataanis walii galuu Tole. hin baratu jecha baay'ee qophaa'anii fudhachuma barachumaaf waan dhufaniif. Yeroo itti aanumu gaafa ayyaana ta'u walitti finna hannaa ani kan barsiisu jira ati kan barsiisu jira akkas walitti finnee orienteeshinii nu kennan akkamitti isaan barsiisnaan jedhu san baay'ee tireeningiin isaa baay'ee bareeda gaariidha haalli hojii isaa. Daqiiqaa shanitti sirba Itoophiyaa mul'isuu qabdanii nuun jedhan. Daqiiqaa shan keessatti sirba Itoophiyaa kam dhiyeessinaan jedheen itti gaafatamtu keenya. Bakka sirba Itoophiyaati kanaan jette. Sirbi Itoophiyaa kamisaa jedhee gaafannaan sistaadhaan naan jedhan. Itoophiyaa guutuu bakka bu'a. Kanaaf walii galuu hin dandeenye si galee. Booda akkasi baate keessa. Si gaggeessan. Gaggeessanii gaafa eebba isaanii immoo uffata aadaa uffatu. Uffata aadaa sana kana dura uffata Habashaa uffatanii seenan xibabii. Xibabiinis keenya of course garuu Itoophiyaa kan bakka bu'u xibabii jedhanii waan yaadanii fi isuma uffatan. Gaafa nani immoo ijoollee koo barsiisu uffata aadaa kootti agarsiisa calleetti agarsiisa hundinuu bitatan. Hundinuu bitatanii warra naannoo biraa deemanis bichisiisan. Gaafa eebba isaanii hundi uffata aadaa Oromoo uffate. Isheen zaranyaadha naan jedhan. Achi gidduutti mucaa koo lammataa gaafa ulfaa'u deebisanii namaa mudidanii akkas akkasidha. Tireenii yookiin warra leenji'anii biyya biraa deemanis uffata aadaa uffattee zaranyaadha naan jedhan. Achi akka waamamne na godhan. Gaafa duraa akkasitti Achirraa bakka suuguran. yaa dhiisee baay'ee yaalee sana booda dhiisee achi dhaabbata ofii koo banadhee jechaadha. Baay'ee haasofneemi. Egaa afaan kanaaf aadaa kanaaf seenaa kanaaf warreen wareegaman Oromoof jedhanii warreen of dhaban baay'eetu jira beektaa. Kanaaf isaanis yaadachaa sirba Alii Birraa afaan Oromoo Hundee Oromummaa. Hundee Oromummaa kan jedhu hangafticha aartii Oromoo kan ta'e Alii Birraan affeeruu fedha. Masarratti kabsa na furdatte xiqqo. Yaa furdadheera. Maali furdinu mana gaati? Furdinni ammaa kun immoo bu'aa qabu. Bu'aa isaa eeggadhaa jetta. Bu'aa isaa yeroo gabaabaa keessa hin dhufaa akkas. Waan gaarii eeggan. Hayyee masarratti mee akkamii mee jireenya keessa guyyaatti gaddite ni yaadatta? Guyyaan itti gadde jira. Tokkoffaa seenaa jireenya dhuunfaa keetii wal qabatee wantoota si mudatan fi akka sabaatti immoo yeroo itti gadditu qabda jecha. Kanaaf guyyaan itti gadde dhugaa dubbachuuf guyyaa Hacaaluun itti du'ee fi Jawaarfaan itti hidhaman baay'ee gaddeera. Yeroo sana waggaa har'aa ta'ee jira. Baay'ee gaddeera bara jireenya koo keessatti of jiraachuu koo dhalachuu koo Oromoo ta'ee uumamuu kootitti baran itti gaddeera. Waan taaja'ameen eegame. Yeroo sana baay'ee gaddeera. Guyyaatti gammadde qabda. Guyyaan itti gammade immoo guyyaan itti daa'ima argadhe. Kadura. Hayyee mee masarratti kana qofaa miti jireenyi toltummaa ati ooltu beektaa namni kanuma lafaa ka'ee sin jaalatu gaafa namni hidhamte sun uummanni wannoota ati gootarra amma keessaa ilfinas qalloo halluu daawwee yeroo tokko irraanfatamanii turan masarratti qofa tanu cinaa jirtu jedhanii miidiyaatti bahanii himaa turan mee isaanii waliin akkamii walitti dhufeenya kee? Keessumattuu halloon gizee takka bu'aa turte masarratti malee nama na yaadatuun agarre Oromoo keessa jettee himaa turte. Halloo yeroo maarcha 8 guyyaa dubartoota kabajnu tokko yeroo san baay'ee dagatamteerti gidduutti maarcha 8 sana dubartoota qofaan guyyaa dubartoota waan ta'eef dubartoota hojiiwwan gaggaarii hojjetan waltajjii sanas kan gaggeessu baandii sanas kan taphatan warra dubartootaa turanii Gujiirraa Booranarraa iddoo garaagaraatti walitti qabee halloos nan affeeree jecha yeroo sana. Dirree Dhawarraa. Dirree Dhawarraa dhufte mul'isaa wajjin ilma ishee wajjin jecha. Yeroo sanii guyyaa lama sadi buluun dirqama ture tireeningis gochuu fi halloo akkamii mana sireesii qabu moo manni kiyyoo baay'ee xiqqoodha mana kutaa tokko qofaa moo manuma kiyya sii wayyaan jedheen. Aboo masarratti kiyya ani siree nan fedhu manuma keenya wayyaa kana jette. Bakkummaan mukaatiin ciisa malee. Si booda qaata'u jedheen mana kiyyatti fidee lafa firaashii buusee fi waan barbaachisu egaa
waan du'aayis waan hundaa guutee fi achichi turtee wallaahi masara sitti moo naan jettu waggaa kana guutuu artii kana gaafa hojjedhu Finfinnee tana yeroo baay'ee dhufe nama mana isaanitti agarsiise hin jiru jechuudha. Achi ani immoo mana kiyya maaliifi abbaa feettiin agarsiisa maaliif jireenyi kiyya kan kooti malee akka ibalutti siin sirbu abbaan waan fe'aa jedhu ani akka keewwattiin jiraadha waan ta'eef abbuma hundattiin agarsiisa mana. Egaa namni agarsiisu. Finfinnee namni agarsiisu. Manuma keetiin argee. Wallaahi manuma kee argee ammoo kana fedhaanii jettee buna artistoota walitti dhiyeenyaati qabdu maal amma konsertii adda addaa qopheessuu fi turte keessaa gaafa jijjiirama duraa sun keessatti yeroo otoo jijjiiramin dura. Otoo jijjiiramin dura suni. Jijjiiramni immoo gaarii. Duraan artistoota baay'ee rakkachaa fi waliin rakkataa turte konsertii adda addaa qopheessaa maal turse wanni sun? Inni isaa ka'umsi isaa akkuma hayyama baafadheeni warri saba biraa konsertii yeroo adda addaatti qopheessu yeroo adda addaatti galii argatu keenyan isaanumaaf harka dhoofna yuutuubii illee isaanumaaf laalla maalis innaa sanarraa ka'uutiin keessattuu immoo ijoollee dhimma siyaasaa sirban siyaasaa jennu waa'ee quuqama isaanii quuqama saba isaanii sirban kana warri kuwwan illee waltajjii argatu yeroo adda addaatti waltajjii argatu ayyaana irratti hin sirbu hin dhaban kun akkasumatti sirbanii nama isaan waamee waltajjii jisiisu hin jiru iddoo garaagaraatti affeeramanii jedhanii isaaniif uummanni immoo isaan fedha jedheen sanirraa ka'uutiin konsertii jalqabnee jaagama wajjin jalqabnee itti aansinee hojjennee uummanni baay'ee jaalatee ammoo beektaa amma yoo hojjettu jecha ummata koofiin saba koofiin hojjedha gaafa jettu namni waliin hojjetu si mofachiisuu danda'a. Uummanni immoo si beeka. Eenyu maal akka ta'e beeka baay'ee. Eenyu maal akka ta'e waliis wajjin jiraataa sitti dhiyaataa nama sitti suqu beekaa so sanaan dhawaata beekamaa deemtuun jireenyi keessa akkasumatti beekamaa deema maal akka ta'e hunda beeka waan ta'eef sanarraa ka'uutiin uummanni galata guddaa nu galcheecha. Haala saniin amma babal'atee namnis maalis sadarkaa isaa eeggannee hojjennaa maaliifis asirratti sabaaf quuqamtee yeroo hedduu waggaa hojjettuun arga. Jireenya dhuunfaa keetii irratti rakkoon inni fide hin jiru. Jireenya keetii irratti rakkoon fidu hin fidne wanni kun. Waa baay'eetu ture. Waa baay'een si darbeera kaasu kan hin barbaannes baay'eetu jira. Maqaan taanis kennuu jireenyi kee akka jeeqamu ta'uu ta'a sana keessa inuma darbita. Abdiin muranne garuu waan kana irratti. Adadanni chaalenjiin natti baay'ataa deemuun cimaan deeman immoo kanan hubadheecha wanti guddaan tokko yoo natti fe'amuuf jedhu isa ofirraaf darbu jedhee humna guddaan exact godha kanaaf humna guddaan baafadha waan ta'eef so chaalenjiin nama cimsaa yookiin immoo nama jabeessa ka jedhamu sun dhugaadha. Ani akka kiyyatti argadheera jecha. Ati cimsaa deema wanni sun. Dubartii gaafa taate immoo hin baay'atu. Maqaa dachaadha. Yoo kolfitu immoo itti daran hammaata. Hoggaa ati yoo na haramiif. Nama waliin walii galtee nama kaanis xiqqaasaa nama namni guddaanis xiqqaanis anaaf tokkuma. Malee ana Oromoos yoo ta'u baate namni dhimmalee nan tuqin malee saba kiyyan tuqin malee nama sanaaf kabajan kennaaf abbaa fedhe isaa yoo ta'e jecha gaafa na tuqe garuu hin jaaladhu. Hagasi siif walqixa. Walqixa. Kun siif hiikaa biraa gisee fiduu jira. Gara biraatiin. Egaa sirba Soninaaf Adam. Soninaaf Adam. Soninaaf Adam baay'ee mucaa cimaadha sagalee ajaa'ibaa qaba. Ya dodoti gamoji nagara moyate jibole abba goti alaga tu foyate abshir mirge ke tuma jibo borata gara borata bore basu sifu gara naara sagale ajaga qabta masarate nya bareedu kata beeta namni hundi bareeda bar. Bareeda. Ati bareedduu kataate ni beekte. Akka inni fokkisne nan beeka. Gaafa ati hidhamte san waan hin taasife hidhamuu kee caala muciyyoo bareedduu tole. Ayyee basii ta'e jemma. Akkas na ijaa dura dhufanii indee ijoolleen lamaan tokko dhufanii
Inti masaratti amma argine sila amma argine yoan maal jedhanii naan jedhanii bareedina keetu gaafas beeyne mii khibra qallitti fi qelinxoo suma deddeebi'ee jawarra hidhamees gaafachuudhaan kitaabni qulqulluun illee quraan illee nima jedhanatti fakkaata ka hidhame gaafadhaa ka dhukkubsatee dhaqaa daawwadhaa ka rakkate gargaaraa jedha dhimma fedheenuu hidhame yookiin immoo waan fedhaniis haa hidhaman jecha inni isa yerootu hiika garuu akka nama tokkootti akka oromoo tokkootti immoo gaafachuun dirqama kooti jecha warra hatanii yookiin nama ajjeesanii yookiin waa godhanii hidhaman waan taaneef dhimma oromootiif warra hidhame hundaa inuman daawwadha inuman gaafadha ammoo walitti dhufeenyi akka maatiitti jawaarfaa wajjin qabu immoo akkan gaafadhu na godha jecha akkam fakkaatama jiraniif jirmee akkamitti jira haala gaarii jiru boo hamileen isaanii hamilee ajaa'ibaa qabu nagaa jiranii ilma qoosee ni gaafadhaan mee masarratti jireenyi keeyoo maal fakkaata ilmaan lamaniin qaba jireenya kee ka dhuunfaa irratti dhiibbaan fidu akka sabaaf jiraachuun kun fidee jira malee fidee jira waan haasa'uun barbaanne siin jira fidee jira hojii hin hojjetaan jira amma akkuma warra kaanii toonni jiraadhee yoo tana fooqii lama yookiin tokkoon qabu laata finfinnee otoo kana warri biraa warra gaawanii ta'e tokkoffaa namoota hunda waliin walii gala ilaalchi koo maal seetee ilaalchi koo ilaalcha nama miseensa dhaabaa ta'ee miti ilaalcha oromummaan qaba namni yoo miidhamu jaaladhu nama siyaasaa ta'e too naan jettee nama siyaasaa ta'uu hin danda'u maaliif seeti siyaasni akka nu badhetti akka naa galetti siyaasni yeroo mara dhugaa miti siyaasa gaafa gaggeessitu sobuus qabda ani immoo sobuu hin danda'u so maaliif namni waliin jiraachuuf illee sobee nama araarsaa mire biyya bulchitis akkasuma sobuus ni barbaachisa so anammas nama sanaa miti nama siyaasaa ta'uu miti ana biyya nagaa argatee oromoo nagaa argatee oromoo tasgabbaa'ee oromoo bilisummaa argate keessatti professionally ogummaan qabuun ogummaa miidiyaa hojjedhee nama fiiguuf ta'ee luka duubatti hidhame beektaa yoo fiiguuf taate waa si harkisu akkasiin ta'e malee waa baay'ee hojjechuu nama danda'udha dhugaa dubbachuuf taanaan jechaadha ana qofaaf otoo hin ta'in nama baay'eef illee ta'uu nama danda'udha ammoo haala amma jiru kanaan immoo mooraalumatti hin hojjedhu qabu hojiin baay'eetu jira garuu hojjechuu hin danda'u kanarraa ka'uutiin akkan barbaadetti jiraachuu baadhus jiraachaatumaan jira so dhiibbaa qabaa jecha dhiibbaa qabaa ilmaan ijoolleen ta'e ni baratti ni barati ijoollee eenyu maqaan isaanii baratu naanaatii fi keeraajii jedhamu naanaatee fi naanaati naanaati isheetuu fi keeraajii isheetu jedhamu ijoollee ta'e barsiisaa jirti barsiisaan jira mana barumsa gaariitti baratu kana fakkaata gammachuu qabaatu gammachuu qabda haala bara wanni biraa jiraachuu baatullee dhugaan yoo si keessa jiraate laal dhugaan yoo si keessa jiraate shira biraan qabaatu taanaan daba yaaddu taanaan yeroo mara fuulli kee bareedaa deema dafteelleen dulloo amma waggaa 60 naan jenne 65 ta'eera citiin isaa garuu kanadha jecha nagaa qabaachuu dhugaa wajjin jiraachuu cubbuun segeezin jiru namni sobu bar nama baay'ee sirriitti yaadu ta'uu qaba asitti sobdee achitti illee sobuu fakkeessuu danda'u qaba fakkeessuu danda'u qabda sobda taanaan immoo nama baay'ee yaaduu si galee yoo asitti sobdee achitti illee akka deebitee waan sana irraa deebituu fi nama sirriitti yaadu nama wanni ta'uu qaba. Mee masarat dhugaa tan mee akka uummanni si beeku mee masarat dhugaa amallee wanni si jibbisiisu wanni ati jaalattu masarat amallee dhugaa kan namni si beeku qabu mee itti mul'ata. Amma beektaa ani soba hin jaaladhu soba guddaas soba xiqqaas hin jaaladhu. Guddaas xiqqaas hin jaaladhu amma. Dhugaa isaa si fidan hin jiru. Ani hin jaaladhu si galee ammoo amma maal ta'e fakkaate especially namni keenya akka habashaan beektaa sobee bareedduu masii bareedduu maali siin jedha achi gargar siin jedha amma wanta akkasiisantu baay'ate beektaa nama dhugaa qabatu oromoon immoo dhugaa qabatee moo'e malee dhugaa isaatu jiraachise malee silaa hanga ammaa akka taanee fi akka itti jirrutti silaa hin banna ture garuu fakkeessuun baay'ee jira fakkeessuu hin danda'u fakkeessi jibbe taanaan si jibbe sitti mufadhe taanaan sitti mufadhe sobee sitti mufadhee nasir siin jedhee deebee walumaan jiraachuuf jedhee hin jedhu jibbe taanaan jibbe sinfadhu
sitti mufadhe taanaan immoo yookiin deebisee maaf akkas gooteedhee si gaafadhee egaa natti himte immoo gaafa natti himtu immoo siin amanaa Oromoon hin soba jedhee si yaadu. Yeroo gaa bakka mara jira soba asomus kan bakka mara jira waan ta'eef akkasidha. Waan godha jedhee yaade inumaan godha. Nan hojjedha jedhee kaanaan inumaan hojjedha. Hamileen ta'e akkamiin? Dhiisaa boo. Waa hamileen ta'e nu duraas cabte. Lakki. Hamileen ta'e guutu. Maaliif seete fuuldura ifatu jira kaa? Gara kuteessatti dukkanni ni ifaa jedhamiti galaanaan. Gaafa garaa kutattu dukkana kanallee akka dukkanaatti otoo ilaaliin keessa darbitee ceetaa jecha gaafa garaa kutattu. Kanaaf humna guddaan qabaa. Dandeettii anaaf gahu waa xiqqoo ittiin socho'u nan qabaa. Hojjechuun hin danda'a. Ammoo gaafa Oromoon tasgabbaa'ee fi Oromoon gammachuu qabaateenis deebi'ee waan hojjedhuun qaba. Amalli kiyyaa amala addaan qabu. Suusii addaan qabu. Soban jaaladha. Soba xiqqaas guddaa. Amalli kee addaa soba xiqqaas guddaas hin fedhe. Na sobda taanaan deebi'eessi amanuu sana rakkisa. Kabiraa dubartoota irratti hojjette gizeettu dubartiin ni dandeessi. Yaaddu tokko sirraa illee sanumaan mul'ata. Fedhansi dubartiin ni dandeessi. Mee dubartoonni akkam akkasii ta'an barbaadda? Ani akkasiin yaada garuu yeroo tokko tokko immoo dubartiin jaalattus yeroo jedhan wayii dhaga'een ture. Egaa maal seete namni maal naan jedhan jedhini namni waan siin jedhuun dhabuu jedhama. Waanuma feete dhadhaa feete warqii feete yoo haftee jecha namni waan siin jedhuun dhabu. Sigalee yookiin otoo warqee lafatti haftee fi warqeen kun furdatee qal'atee otoo akkas ta'e yaadan dhabu jecha namni waan ati hojjettu san irratti ofii hojjechuudha malee rakkoon. So ati waan na fayyadaa waan hojjettu sana dura yoo si gammachiise ta'e nama biraa si gammachiisa dura ati itti gammaduu qabdaa jecha. Sana booda immoo saba keetiif uummata keetiif hin fayyadaa wanta jette hojjechuma qabda. Waan namni kana naan jedhuuf itoo hin taane jecha. So dubartiin keessattuu dubartiin Oromoo dhugaa dubbachuu fi haala mijataa hin taane keessatti jireenya akkasii siyaasa marqamaa Oromoo keessa darbitee tattaafattee dubartiin as geessu baay'ee muraasa jecha. Bakka wayii geessu jecha. So dubartii xiqqoo dandeettii qabdu waan arge baay'ee natti tola. Nan gammadaa. Nan jajjabeessa hangan danda'ee fi hangan danda'utti. Kanaaf yoo kaayyoo dubartiin yoo kaayyoo qabaatte keessattuu waan hojjettu yoo beekte galmaan gahuu dandeessi. Garuu rakkinni yeroo baay'ee dubartii nu hambisaa akka hin taane godhaa dubartii. Waan baay'eef illee akka saaxilamtuuf rakkinadha. Rakkinni guddaan Oromoo immoo rakkoodha. Rakkoon immoo rakkoo dinagdeeti jecha. So sana xiqquma nama deeggaru yoo namni dubartii kaayyoo qabaatte taate nama xiqqoo duuba akkas ol kaasuu yoo argatte dubartiin Oromoo baay'ee cimtuudha. Kanaafuu akkasii ciman barbaadde. Akkanaa ciman akka bahan. Hayyee masirratti har'a dhugaa hedduun gammadee waamicha keenya kabajjee dhufuu keetiif mee maayirratti wanni anan siin kaasii yoo jiraate wanni uummatatti biyya keessaas biyya alaattis wanni uummata dhaammachuu barbaaddu wanni uummanni akkasii beeku barbaaddu yoo jiraate. Waan baay'ee kaasnee yaada. Hasofneerraa maaliin jedhaa tokkoffaa haalli amma Oromoon keessa jiru haala lamadha tokko gammachuu ajaa'ibaa keessa jira. Rakkoo argaan jiru bara durii gaafa TPLF faanchi jiranii naannoon hayaa ulattii kunii fi naannoon Chichiniyaa jedhamu bara birriin 200,000 300 facaasaa bulanidha bara sana jecha. Akka dhageenyattis maalni shugguxiyaas kaanii ittiin dhuguu ittiin dhugaatii kana ittiin fuula dhiqatu maal ta'u ammallee Oromoon tokko tokko akkasitti jira. Bilisoomee jira. Bilisoomuu ani hin beeku garuu yoo bilisoomee hin beeku garuu naannoo labuu kana naannoo maalii kana gara gadii kana amma Chichiniyaa duraanii fi Ayolatti duraanii san amma Oromoon immoo akkasitti jira. Karaa seemisii kanas gara achoo deemtee nam tokko tokko natti hima beektaa. Suuraa fa'aa kaasanii natti ergu. Maaliif feesbuukii kanarratti akkaan uummataan gahuuf. Ammoo waan hunda uummataan hin geessu. Kanaaf inuma callistaa odeeffannoo guutuu sii kenna uummanni akkas akkasidha. Lakki uummata kan akkas jedhaanii kuni gaarii miti.
maddi immoo maddi akkana isaan godhu qabeenyuma Oromootu lafuma Oromoo ture ammas lafuma Oromoo akkas ta'a jecha qonnaan bulaan lafa gurguratee bululee bili wuskii beektaa baay'ee wuddii sana buufatee yeroo dhugu arguun caalaa waan dhukkubu sun jira ammas taanaan borumoo deebinee ka iyyinu numa erga lafti nu harkaa bahee waa'ee lafti Oromoo Finfinnee kun immoo baay'ee na guba akkuma siin jedhe seenaa dhugaa kootii maatii kootii waan ta'eef jecha sana Oromoo gosa lamaatu jira amma haala jiru kanaan Oromoo gammachuu ajaa'ibaa keessa jiruu fi halkan tokkoon qarshii 500 200 yookiin 100 balleessee buluu fi ka waan nyaatu dhabee bulu ka mana hidhaa jiru mana dararaa jiru dhimma Oromummaa isaati waa'ee lafa Oromooti waa'ee dhugaa Oromootiif falmatee mana hidhaa jiru moo baay'eetu jira kana egaa akkamitti akka wal ta'es wal simatuu fi waliin jiraatu rabbumatti kadhanna kanaaf yoo dandeessanii warra akkas gootanis ka qarshii 5 dhabee rakkatu Oromoo baay'eetu jira rakkatee baay'eetu jira ammoo lafa Oromoos gurgurtanii fixinaa farkaa is baastanii borummoo lafa keenya saamamnee akkas nu gootee Habashaan akkas nu gootee ka jedhee iyyunuma gaafa sana immoo deebi'ee immoo Oromoon immoo zabanyaa ka ta'u isuma deebi'ee rakkatee achi immoo nuti sotoon hun darbin lafti keenyas nu harkaa ba'ee eenyummaan keenyas nu harkaa ba'ee kan boonyus numaa jechaadha kanarratti immoo egaa warri biyya bulchan jiran miti kanarratti leenjii kennuufi qabu yoo xiqqaate lafa qonnaan bulaan tokko gaafa gurguruu yookiin seera qabaachuu qaba gurguree immoo maallaqa sana maaliin akka godhe leenjiin kennamuuf tireeningiin kennamuufi qaba jecha maallaqa sana maaliin bakka buusuu akka qabu kana kanan dabarsaa kan hafee warri karaa adda addaatiin na qunnamaa turtan na gargaartan na iyyaafachaa turtan na wajjin boohaa turtan dhugaa dubbachuuf baay'ee amma yoo na arganii baay'ee itti dhaga'ama yeroo gabaabaan hidhame garuu yeroo baay'ee waan hidhame itti fakkaata so Oromoonni gaafaati isaaf akkas taatu inni immoo dachaa kudhaniin dhimma keessana wanni si jedhas wajjin dhukkubsataana waanuma fee addunyaa irratti too wanni fee naafame gammachuu Oromootiin alatti gammaduu hin danda'u. Kanadha galatoomeetis. Baay'ee galatoomeetis. Barnamni barana wannan ta'in jiru. Tara jaalalaa seenuu jiru. Jaalatamoo malee jaaladhaan hin beeku kanaan dura. Dhibeen nama jaalate amma reefu yoonan argaa jira. Jaalatamoo dideen jaaladheen kunoonuman karaara. Egaa gahaanii targuu qaqqabeen argaa jira waa maraa. Na hina rifadhu maaloo yaa bachigaa kiyya bareeda akkashee tabirraa. Na hina rifadhu maaloo sitti nama raachee qabaanna dadhabeera sirraa. Yaa qaxalee koo sittaan jama'iira jaalala keetti sitti maraadhee badee qabaanna dadhabeera sirraa. Badee qabaanna dadhabeera sirraa. Badee qabaanna dadhabeera sirraa.